StreamYard irratti haala kamiin hiriyoota keenya iimeelii keenya kenninee akka jarri nama ol baasuudhaan nu gargaaran qalama dibuudhaan waan adda addaatiin nu gargaaran gochuu dandeenya. Waliin ilaallaa turtii gaarii. Ashamaa harka fuuni hordoftoota chaanaalii YouTube Abdul App barnoota haaraa takkaan isinitti deebi'een jira. Barnoota StreamYard har'aa kana keessatti haala kamiin iimeelii keenya namaa kenninee saahiboota keenya kenninee akka jarri nama ol baasuu irratti qalama dibuu irratti waan adda addaa laayivii keenya gochuu irratti yeroo nuti biizii taane nu bira dhaabbatanii akka jarri nu gargaaraniif kan nuti asirratti fayyadamnu iimeelii YouTube keenya osoo hin taane iimeelii StreamYard ittiin banannu iimeelii dhuma bilbila keenya irratti callifnee banne sanaanii kan nuti fayyadamuu qabnu haala kamiin akka itti fayyadamnu haala kamiin akka hiriyoota keenya kenninee jarrillee dhufanii nu gargaaran isinillee jara gargaartan bal'inaan waliin ilaalla. Yeroo itti seennu Google Chrome fayyadamna. Google Chrome irra seennee haala kamiin akka eegallu waliin ilaalla. Google Chrome irra seentanii StreamYard jettanii barreeffattanii live seentu seera live seenuu hundi keessanuu kanaan durallee bal'inaan barsiiseera ni beektu jechuudha. StreamYard irra seennee iimeelii takkaan baneen isinitti agarsiisa. Baneen immoo akka saayibni kiyya immoo itti dhufeen na gargaaruu danda'u nama ol baasuu innillee danda'u. Erga StreamYard irra seenee booda iimeelii YouTube kiyyaa dhiiseen iimeelii biraatiin StreamYarditti seena. Kana jechuun shakkiidhaaf osoo hin taane iimeelii irraa waa tuttuquu waan barbaachisaa hin taaneef YouTube wal jalaa balleessuu waan dhufuuf iimeelii biraa itti galfadha. Iimeeliin barbaade StreamYard kanarratti barreeffadha. Amma duraan iimeelii kana asirratti fayyadameen ture StreamYard duwwaa 21@gmail.com kana barnootaaf hin banee ture. Amma kanaanan Abdul App irratti live tokko fannisee isinitti agarsiisa jechuudha. Iimeelicha itti galfadheen jira. Sanaan booda haala kamiin akkan saahiba kiyya ammoo kennee saahibni kiyyallee dhufee na gargaaru bal'inaan isinitti agarsiisa jechuudha. Keessattuu namoota YouTubeedhaaf haaraa tahanii StreamYard sirriitti fayyadamuu hin dandeenye bareechitanii gara kanaan gargaaruu dandeessu jechuudha. Sirriitti hubadhaa. Yeroo nuti get started jenne akkaawuntii kanaan banameera jedha. Try login ka jettu kana kan nuti tuquu qabnu yeroo inni nuti diimessus homaan rakkina takka hin qabu jechuudha. Iimeelii keenya akkasitti iimeeli jedhee nu fida. Get login code ka jedhu kana tuqna jechuudha. Diimessuu isaa ilaaluu hin qabnu. Try loginidha kan nuti tuqnee irra dabarfachuu qabnu. Duraan ittiin banameera jedheeti kan nuti diimessu. Get login code kana tuqnee koodii itti barreeffanna jechuudha. Amma get login code jedheeraani koodiin naaf erga iimeelii yookiin gmailii keessan seenaa yoo gubbaadhaan na erge gubbaarraa ilaaladhee kunoo na ergee jira 29 koodii kana itti barreeffadhee live tokko fannisa jechuudha. Live tokko fannisee nama goonaa godhummoo haala kamiin akkam fidachuu qabu isinitti agarsiisa. Amma YouTube kiyya irratti fideen Abdul App wal qabsiisee jalqaba live fannifadha jechuudha. Haala salphaa taheen wal gargaaruu dandeenya. Sanaan booda akkasitti naa fida yoo login jedheen jiraanne bakkuma iimeelii na geessa jechuudha. Amma garuu waa YouTubein kiyya asirratti banaa ta'eef create broadcast naan jedhee create broadcast tuqeen new broadcast ka jedhu kana tuqadhee profiiliin kiyyaaf ida'uun as jira. Profiilii kiyya irra tuqeen daddafee isinitti agarsiisa. Abdul App taayitilii calliseetuma profiilii kiyya irra gadi tuqee booda Abdul App jedhee haa barreessu. Barumsaaf waan ta'eef waa hedduu barreessaa ooluu hin barbaachisu. Sanaan booda create broadcast tuqeen gara live seenaa jechuudha. You are entering a broadcast studio naan jedhee amma na seensisaa jira. Al tokko tokko wanni kun faayidaa guddaa kan inni qabu keessattuu yeroo neetworkiin gad nama darbate live faa irraa nama baasa. Kanaafuu saahibaan iimeelii wal jijjiiranii wal gargaaruun faayidaa guddaa qaba jechuudha. Viidiyoo kiyya dhaamsee sagaleen banaadhaa seene amma asirratti yoon fedhe jechuudha. Go live gochuun hin danda'a. Yoon fedhe immoo dhiisee duubatti deebi'us livein kiyya akkuma fannifametti jira. Abbaan fedhe dhufee kun kan hin duraan seene upcoming immoo kan anamma fannisee jiru jechuudha. Kan YouTube diimaa of jalaa qabu kun abbaan fedhe dhufee tuqaa sadan tuqee Inter Studio ka jedhu tuqeetuma naa seenuu danda'a. Haala kamiin seenuu danda'a itti deemaa jira jechuudha. Go live hin goone anammallee banaadha fannifamee jira garuu go live hin goone. Okay, amma live'ichi fannifamee jira. Abdul App kunoo mata dureen kiyya ka Abdul App jedhu kun asuma jira jechuudha. Live'iin fannifamee jira garuu go hin goone. Yoon fedhe go gochuun hin danda'a isiniin jedheen jira. Abbaan fedhe dhufeetuma tuqaa sadan sanarra tuqee Inter Studio jedheetuma Inter Studio godhaa jechuudha. Live kanarra live diimatee astaa jiru kanarra.
nama biraa fiduuf haala kamiin finnaa isa jedhu feenu erga googoonee yookaan osoo gongodhin nama feene fiduu dandeenya. Sarara sadan gubbaa jiru kana tuqnaa. Sanaan booda StreamYard duwwaa 21@gmail.com jedha iimeeliin kiyya. Isin iimeelii feetan fayyadamuu dandeessu. Iimeelii kana nama sanaa kennina. Loogaawut godhee isinitti agarsiisu silaa bilbila lamaan isinitti agarsiise baay'ee bareeda ture. Iimeelii ammaa kana nama sanaa kennaaf nama dhufee na gargaaruuf fedhe sanaa jechuudha. Namni dhufee na gargaaruu barbaade sun Google Chrome isaarra galee StreamYard jedheetuma sarchii godhatee StreamYard irra seena akkuma normaalitti jechuudha. StreamYard irra erga seenee booda iimeelii nuti kennineef sana bakka kanatti bakka iimeelii itti galchi StreamYardiin jedhutti akkuma ofii seenutti iimeelii itti barreessa jechuudha. Iimeelii namni sun kottuu na gargaariidha isaa kenne jechuudha. Kan StreamYardii ittiin banate. Namni kun iimeelii kennameef sana namni gargaarsaaf dhufe sana iimeelii kana itti galfataa jechuudha. Iimeelii kana erga itti galfatee booda akkuma normaalitti get started tuqaa ammallee asirratti wanni jabeessee isinitti himu wanni isin dogoggoruu hin qabne jechuudha. Iimeelichi sirriidha sirrii mitii keessa akkasiin hin galle yeroo isin itti galchita this account existed try login again ka jedhu nuu fida. Try login again sana kan nuti tuquu qabnu diimessuun isaa iimeeliin kun sirrii miti jechuu miti duraan ittiin banameera jechuudha. Kanaafuu try login tuqne gara fuulduraa deemna get login code ka jettu tuqne nama sanaan koodii nu ergii jennaan. Abbaa iimeelii kanaatiin koodii nu ergi jennaan koodiin iimeelii isaa kanarratti gala waan ta'eef. Sanaan booda namichi koodiin irratti galee jechuudha. Nuti gargaaruudhaaf deemnee koodiin isarratti galee jira. Inni Gmailii ofii keessa galee koodii sana Gmailii isaa keessaa koodii san gara WhatsAppiitiin yookaan gara bilbilaatiin nutti himaa koodii san koopii godhannee geessinee bakka koodii nu gaafate sanarratti guunnaa jechuudha. Nama gargaaruuf deemaa jira. Yeroo nu koodiitti guuttanne eessa nu geessa? Laayiviin namicha fannifamee san fannifatee san laayivii namicha gargaaruu bira deemarruu san fuuldura irratti nuu fida. Mata duree isaatii wajjin jechuudha. Amma saahiba kiyyan gargaaruu dhufe yoo ta'e kunoo mata dureen isaa jira. Iimeelii isaa hin beeku ani callisee mata dureen barreeffate as jira. Tuqaa sadan sana tuqeen Inter Studio jedha jechuudha akkuma isaatti. An namni ol na baasuu hin fedhu ofumaafan deemee ol baa maqaan fedhe barreeffadheen deemee nama ol baasuun hin danda'a waan fedhe gochuun hin danda'a. Yeroon Inter Studio jedhu fedhu namichi laayivii irra jiraatu yookaan laayivii irra dhibu. Amma maqaan fedhe barreeffadheen Inter Studio jedha. Sanaan booda yoo namichi laayivii irra jiraate anillee ol bahee dubbachuu danda'a. Namni dhufnaan anis nama ol baasuu hin danda'a. Namichi abbaan laayivii sanaas nama ol baasuu danda'a jechuudha. Akkuma waan laayivii kiyya irra jiruuttan achirra taahee hordofa jechuudha haala salphaa taheen. Akkasuma namicha mallee laayivii hin seenne taanaan Inter Studio jedhetuman googodha laayivii seena jechuudha. Laayivii seenaaf yoo nama sanaa hin mijoofneef jechuudha. Inni suuraa fannifateera mata duree barreeffateera. An deemee googochuu fi danda'a waa tokko rakkina hin qabu. Iimeeliidhuma kana qofa wal jijjiiruudhaan keessattuu namoota StreamYard sirriitti fayyadamuu hin dandeenye haala kanaan sirriitti gargaaruu dandeessu. Wal bira dhaabadhaa wal gargaaraan isiniin jedhaan namoonni chaanaalii yuutuubii kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jecha. Warri kaanis laayikiif sheerii hin dagatinaa. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata ture akkasinarraa barattan abdii guddaan qaba haga barnoota ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.